dhugaadha namootiin hedduun jechuudha gatiileen meeshaa hundi isaa garagaraa qarshiin meeshaan fakkeenyaaf majlisni namootiin tokko tokko boondidiin tokkoffaani 9,000 wayii 10,000 bakka tokkotti 12,000 11,500 jedhan akkasuma mootuyyuu meeshaa mana keessaallee hundi isaa meeshaa firnicharaa ammallee jechuudha meeshaalee diskaawuntii yookiin namootuyyuu aruudaa namootiin barbaadan kan biraanan ilaallatu firnichara algaa qarshii 35,000 irraa eegalee hanga 38,000 hin dabarree akkaataa diizaayinootaatiin algaa asirratti argitan viidiyoo kanatti aansuu argitaniin hedduu isaa assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu asha marka fuun hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa jirra jirtu siniin jedha qofatu akka badaana qabee funyaan kiyya mara sirritti na cufee jira hordoftoota fi kabajamtoota kiyya amantiif kutaan osoo waliin qoodin baga jiraattan siniin jedha gaafii namoota hedduu cinqee jedhe meeshaaleen hundimaa gargar tahaa warri jettanii meeshaan hundi isaa gatiin garagara kana jechuun kiyya an ofii isinii bitee fodoon tahini abbaan barbaadillee isinii bitu fakkeenyaaf meeshaa wal fakkaatu uffata wal fakkaatu magaarrajaa wal fakkaatu kalariin tokko harkaan bira geette yoo qabde carqiin isaa garaagarummaa qabu akkasuma ammuutuyyuu jechuudha viidiyoo irra yoo laalte wanni hundi isaa takka garuu ofii keetii bira yoo geette jette garaagarummaa kan qabu qarshiileen akkasuma garaagaraa isiniin jedha mee fakkeenyaaf distii isinii haa fudhadhu distiini silbariin abbaan firee torba qarshii 6,000 5,000 wayi turte baay'ee rakasa jechuudha fireen torba gugurdoon kun jechuu baay'ee gugurdoo kataate sadarkaa takka 2-3 jennee firee torba asaadee binu maajistiikii haa fudhannu distiin maajistiikiin baay'ee gugurdoo miti firee 5 birriin isii meeqa qarshii 10,000 wayi fakkeenya naa fudhadhaa ammallee asaadee binu maxbashaa yookiin xaawaa jettaniin kana Pakistaaniitu jira. Pakistaaniin fireen tokkichi qarshii meeqa? Kan biyya keessatti hojjetamu maxbashaan aayidiin injira haphiidha meeqa? Pakistaaniin sirritti nyaata ni mi'eessaa distiin furdoon jechuudha. Distiilee sibiilaa hedduu akka kiyya ofii fayyadame keessaa maxbashaallee ofii qaba saramii kacaalallee Pakistaanituyyuu nyaata bareechisa nyaata nama jalaan gubu waan takkallee hin godhu. Isinii galee tokkichu sanuu guddaan yoo dhufee jedhe adda isaatitti fireen takkittiin guddaan qarshii 4,000 guddaan xiqqaan ni jira sadarkaa qaba hundi isaatu itti aansinee jechuudha ammallee wanni ani isinitti himu irra deddeebi'ee wanni ani isinii godhu eelee buddeenatu jira eeleen buddeenaa tammaan jechuudha doolaaba qabdu sadarkaa qabdi takuma 10 jirti takuma 9 jirti ammootu tan doolaaba qabne kakuma 8 wayii 9 akkas jirti kunis sadarkaadha hayyee asaa deebinu meeshaalee daabboo yookiin ammootiyuu oovinii jettaniin garuu bataraa jedhaniini ooviniin furuna sinii galee furunni illee sadarkaa qaba gassaalan dheengaddaanii gadi dhiise suni gassaalan saayiziin isaa kaawwanii gadi qarshiin isaa 72,75 kaawwanii oli maaltu qarshii isaa gassaalaa 35,000 yookiin ammoo 45,000 caalchisee oriijinaalummaa yookiin asloomummaa isaatii isiniin jedha waa'ee majliisaa irratti majliisa aniis isinii himee isiniifillee ifan ta'u anallee ifan ta'u maaliif yoo naan jettanii waa'ee majliisaa kama bituu fi ka gurguru qofatuyyuu sirritti irra caalaa hubannoo qaba irra caalaa jechuudha karabbiin tokkichi namsanniin lamaanitti beeku Anaa bittu caalallee warroota gurgurutu na caalaa beeka isinii galee hin jira boondidiin sadarkaa qaba boondidimmaan kuni sadarkaa 3 haga 4-5 qaba 3 qofaayyuu hin se'ina fakkeenya firaashni Itiyoophiyaa keessatti firaashni zuuriyaa manaa girgiddarra akkanatti raasii waliin kaa'atan kuni namni sadarkaa tokkoffaa lammaffaa sadaffaa jedha miti fakkeenya firaashni maqoolee uf danda'e kaashingi diriimii itiyoo maalii akkasii maqaalee gara 70maatiin hundi isaa shariikan yookiin faafrikaan kun hundi darajaa tokkoffaa lammaffaa sadaffaa afuraffaa qaba tokkoffaan akka biyya keenyatti yeroo jalqaba gale bitachuu ni danda'ama isa bareedanii argatan achi booda lammaffatu tokkoffaa ta'ee dhufa carraa jalqabaa qofatti fayyadamuudha akkasuma ummatu yoo jechuudha majlisni boondidiin gatiin tokkoffaan eessattuyyuu tokkoffaa yoo ta'e gatiin isaa baay'inaan garaagarummaan qaba baay'inaan garaagarummaa ka qabaatu yoo jiraate yoo majlisni suni
tokkoffaa boondidiin isaa ka lammaffaa tokkoffaa jennee gurgurre achitti. Kana jechuuf ani sharikaan qabu yookiin oomisha majliisaa waan hin qabneefi jechuus hin danda'u. Ammootuyyuu ka jaalate hin bitata ka jibbe hin dhiisa. Majliisa boondidii lammaffaa tokkoffaa jedhee sadaffaa lammaffaa jedhee isa ammoo zeeroo xumuraa irra jiru sadaffaa jedhee namatti gurguruu namaaf bituu hin danda'u. Maaliif jennaaniin hin bitaa. Abbichan irraa bitu sun maan naa godha? Bar abbichan irraa bitu suni harkaan qabataa jira bilbila harkatu na haaree. Wanni inni naa laaluu fi wanni inni naa godhu takka illee hin jiru jechuudha. Galanni ani argadhu rabbiin biraa fi hordoftoota kiyya warra nabichi siifatu qofa biraa jechuudha. Kanaaf waa'ee majliisaa irratti namootiin hedduun adaamaa ijoollee gaafannee majliisni 10,000 nuun jedhanii abbaan 20 9,000 nuun jedhanii 9 yoo barbaaddane dhugaa jirtu isinitti hima boondidii injira hin jenne sadarkaa qaba yoo barbaaddan firaashinuu boondidiin tokkoffaan 8,800 fi 9,000 boondidiin firaasha tiknisni 10 jechuudha akka firaasha akkamitti majliisni akkas ta'uu danda'a kanallee akkasitti kana hubattan barbaada ammallee tiknisni 10 illee oriijinaalli ni jira forjidiin ni jira kana jechuun kiyya hin bitatinaa jechuu miti suni mirga guutuu qabdan filannoo guutuu qabdan ka isinitti tole kanaa taha lakki birrii 1,000 birrii 1,500 jecha wanna hin taane bitadhu yoo jettan san filannoo keessan irra caala jechuudha wanni isin irratti xiyyeeffachuu qabdan namoonni hedduun dasee jedhan jechuun uffata majliisaa kana isa irratti xiyyeeffatan isa laaltan isa filattan viidiyooleen isa filattan isa filatina boondidii isaa filadha yoo ufi boondidiin maal akka jedhamu hin beeyne kan biraan nama beeku isinii galee namoota beeku filachiisa nama fira keessanaa ta'uu nama amantanaa ta'uu namuma jechuu irra caalaa beeytanii nama naaf taha nammiidhu jettee keessi keessan amane isinii miidhu yeroo hedduu nama namiidhaa jedhee namni isinii galee nammiidhu abdii irra kaayee yeroo hedduu jechuudha itti ofirratti of gatee yeroo hedduu jechuudha keessattuu namoonni maal isin jechuu danda'are kanaafi of eeggannoon isin gootan boondidii irratti malee carqii irratti miti boondidii namni hundi isaa hin beeku jechuu miti hin beekallee jechuu miti isiniif galaa jiraa miti feermuuzii isinii haa fudhu feermuuziin kan lama walirratti kuni sadarkaa qaba ka Dubaay seenuu jira ka biyya biraati seenuu jira walumaa galatti biyya keenyatti firiijii jira firiijilee jechuudha fakkeenyaaf yoo firiijiin 35,000 jiraate kammaan saayiziin sanii saayizii jechuun maqaasni sanii guddinni xiqqeenni isaa sanuma tahee qarshii 40,42 jiraate ishii maal jechuu dandeettan maalummaan qarshiin isaa kun akkas ta'uu danda'a ishii batira daabboo haa fudhannu asirra batira daabboo irratti namni gariin batira daabboo keekiin godhaa warri jettaniif deebisa asuma keessatti batira daabboo haa fudhannu 17,000 jira 14,000 jira 16,000 jira saayiziin isaa tokko siniyaan maxxashaa wannaan isaa batiraan isa keessa yookiin siniyaan isa keessa illee 3 firee 3 ini galaa jira miti kan irra kaanillee akkasuma qaba firee 3 wanni hundi isaa tokko garuu meeshummaa isaa waan wal caaluuf qarshiin isaa wal caalaa isiniin jira oromootiyaa namni illee subhaanallahi waan wal caaluun hin dhabu jechuudha amala ta'uu danda'a irra caalanan ilma namaa bareedina jechuun namni nama caala jechuun amalaa fi namaa jechuu keessi isaa jechuudha rahmata qabu rabbiin sodaatudha kanaaf namni illee wal caala haala kanaan jechuu barbaadeeti batiraani dubbii fidaa batiraan daabboo keekiin godhaa warri jettan keekiin godhaa kookisii yookiin ammoo tuyyuu waan akka ma'amuulaa qoreebaa maalii wantoota silaa jechuudha babbareeda daabboo qolollee ni hojjetaa isiniin sana kanaaf viidiyoo baay'ee isinitti dheeressuu hin barbaadu haala kanaan akka addanaa baafattanii hubattamu abdiin qaba nagaatti horaa bulaa viidiyoo reef isiniin jedhe viidiyoo algaa diskaawuntii viidiyoo kanatti aansee gadi isiniif dhiisa.